Iddituun teessan iddituun teessan warra baranaa kan baree garee dheebuu bara dheeraa taatee teegaa turtan baankii raammis akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii finfinnee irraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara raamisitti, raammisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halaal nyaachaa halaaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii raammis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubarak baankii raammis baankii teessan guddina keessan. guyyaaniidhaa jedhi shaashaa. Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubee isinitti himna oduu waliin Addisuu Muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Adhaa guyyaa borii kabajamu sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Eid al-Adhaan guyyaa musliimonni kabaja olaanaa fi jaalala guddaan kabajan ayyaana aarsaa ta'uutii jedhan. Akkasumas pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa fedha isaaniitiin aangoo gadhiisuu himan. Leensaa hordofaa bal'ina oduu kanaa qindeessitee jirti. Aadde Burtukaan walitti qabdummaa boordii filannoo irraa fedhaan gadhiisuu beeksisan. Walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'an Aadde Burtukaan Miidhagsaa fedha isaaniitiin aangoo gadhiisaa akka jiran beeksisan. Waggaa afuriif walakkaa darbaniif walitti qabduu boordichaa kan turan Aadde Burtukaan tasa aangoo gadhiisaa akka jiran kan beeksisan fuula miidiyaalee hawaasaa isaanii gubbaa irratti. Aangoo gadhiisuuf sababa murteessaniif yoo himan fayyaa koo eeggachuuf boqonnaa yeroo dheeraa na barbaachisee waan argameefidha jedhan. Murtee fedhiin aangoo gadhiisuu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 5 bara 2015 waajjira fayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa erganiin beeksisuu eeran. Aadde Burtukaan gaafatamummaa boordii filannoo Itoophiyaa keessaa qaban irraa guutummaatti kan ka'an akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 1 bara 2015 akka ta'e ibsanii yeroo hafte keessatti hojiilee koo hin xumuramin jiran xumuruu fi gaafatama ce'umsaa bulchiinsa raawwachuudha jedhan. Aadde Burtukaan bara bulchiinsa Efidiriitti keessa yeroo dheeraaf hooggantuu dhaaba mormituu turan. Himannaa adda addaanis hidhaa kan turan Aadde Burtukaan Miidhagsaa waggaa afuriif walakkaa dura biyyatti deebi'uu isaaniin dura waggoota dheeraaf Ameerikaa turan. Aangoo walitti qabdummaa boordii filannoottis kan dhufan waamicha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed taasisaniifinidha. Aadde Burtukaan turtii isaanii waggoota afuriif walakkaa keessatti filannoo biyyaalessaa tokkoo fi riferendamii 3 raawwachuu isaanii ibsan. Gaafatama natti kenname seera qabeessummaa, haqummaa fi gaarummaan raawwachuuf yaalaa tureera jedhan Aadde Burtukaan. Itti dabaluunis gama koon amanamummaa boordichaa fooyyessuun sochii paartilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjenneen milkoofneerra jedheen amanaa jedhan. Paartileen siyaasaa yeroo murteen isaanii hin gammachiisne illee darbu boordicha waliin wal hubannaan hojjetaa turan jechuun galateeffataniiru. Ogeeyyii buleeyyii boordichaa waayilawwan isaanii dubartoota ta'an ministeera muummee Abiy Ahmedii fi mana maree bakka bu'oota uummataa galateeffataniiru. Godina Wallagga Bahaa Kiiramuutti ajjeechaan finxaaleeyyii faannootiin uummata nagaa irratti gaggeeffamu itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Beekanii Taakkalaa dabalata qabdi. Godina Wallagga Bahaa Kiiramuutti ajjeechaan humnoota finxaaleeyyii faannootiin namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufee jiraachuu namni abbaan jalaa du'e tokko qubee TV'tti hime. Waggoota afran darbe kana keessa jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa sababa rakkoo nageenyaa wal qabatee rakkoolee hedduu keessummeessaa jiraachuu isaanii fi mana jireenyaa isaanii irraa buqqaa jiraachuun isaanii ni beekama. Godina Wallagga Bahaa Kiiramuutti ammas itti fufinsaan finxaaleeyyii faannootiin ajjechaa fi buqqaatiin uummata nagaa irratti taasifamu itti fufee jiraachuu jiraataan abbaan isaa jalaa ajjeefamee fi maqaan isaa akka dhaamu hin feene tokko bilbilaan qubee TV'tti hime. Tuufee waan aanaa kiiramuu kana Oromoo jalaa waan dhokate itti fakkaata. Keessumattuu waan aanaa kiiramuu kun waggaa 3ffaa gara 4tti deemaa jira. Garuu turtii amma kanaa keessatti uwwisa miidiyaas karaa miidiyaalee biyya keessaas haa ta'u biyya alaarraallee OMN kabareejii kennee hordofaa jira. Mootummaan illee quban qabu jechuudha aanaa kana. Aanaa ispeeshaalii aanaa kiiramuu fi aanaa Amuruu keessatti wanti waggaa 3 kana ta'aa jiru waan dhala namaa irratti ta'uu hin malleetti irratti ta'aa jira. Bineensi illee akkasiin ta'aa hin turre. Kana wal qabatee waan torban darbe humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun akkuma maleeffannoo isaanii hin saamu, dubartiin gudeedu, horii namaa, qabeenya namaan saamu, sakaan hin barbadeessu, qeerraa mancaasuun buqqisiisu. Kaayyoon isaanii immoo daangaa babal'ifannaadha. Ajandaan isaanii kanadha. Maaliif isaanii biyya sanarraa lafa sanarraa
Oromoo duwwaa godhanii buqqisanii ofii isaanii keessa jiraachuu kaayyoon isaanii inni guddaa. Kana gochuuf immoo waan isaan hin goone hin jiru. Danda'an ajjeesanii qalanii ciibsanii sakaan mana keessatti gubanii. Namni abbaan isaa finxaaleeyyii kanaan jalaa du'e kun akka qubee TV'tti himetti rakkoon nageenyaa haalaan yaaddessaa ta'e maatii fi jiraattota naannichaa mudachaa jiraachuu hima. Jiraattonni gandoota baadiyyaa aanicha irra caalmaan buqqa'uun mooraa buqqaatotaa kan magaala Kiiramuu fi aanolee ollaa biroo keessatti baqatanii jiraachuu dubbata jiraataan kun. Buqqaatonni kunis bakka qubsiifamanii jiran kanatti rakkoo hedduu argaa jiraachuu fi gargaarsa dhabanii rakkachaa jiraachuu hime. Namoota buqqa'an kanneen keessa haadholii ulfaa, daa'immanii fi jaarsoliin jiraachuu fi rakkoo hedduuf saaxilamaa jiraachuu isaanii odeeffanne. Namni nuti dubbifne kun akka jedhutti aanaa kana ganda burqaa sooramaa jedhamutti gaafa guyyaa sanbata waxabajji 3 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti abbaa isaa osoo isaan loon isaanii naannoo mana jireenyaa isaaniitti tiksaa jiranii hidhattoonni kun gara galgalaa hidhannoo guutuun qe'ee isaanii weeraruun abbaa isaanii rasaasaan ajjeesanii biraa deemuu isaanii hima. Kana wal qabatee wanti abbaa korra ga'e akkuma warra isaanii akkasii inni tuma naannoo manaa jiru finxaaleeyyii kanaan kan rasaasaan itti dhukaasanii galgala isaatii naannoo manaa tun horii faana jiru kan isaan ajjeesanii. Abbaan kiyya humna dhabeetu loon isaa biratti lubbuu isaa dhabe. Yeroo namoonni baqatan abbaan koo dulloomaa waan ta'eef baqachuu hin dandeenye jechuun dubbata. Taatee sanaa booda yeroo namoonni naannoo sanaa hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun baqatan hidhattoonni kunneen immoo loowwan isaanii hunda jalaa ooffachuun deemuu dubbata namni kun. Guyyaa inni du'e galgala gara sa'aatii 12 ture. Naannoo qe'ee jira naannoo manaa jira ture isaan akkuma bartee isaanii dhufanii dhumaa inni xiqqoo naannoo horii jira manarraa gadi bahee jira isuma rukkutanii sakaan gaafa namni baqatu horii jalaa ooffatanii namni illee hin baqate abbaan kootti kufe. Guyyaa sana naannoo sanatti kan rukkutame abbaa makoo qofa ture jechuudha. Saamichi jiraattota naannoo kana irratti yeroo hedduuf irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu hima maddi keenya kun. Humnoonni finxaaleeyyii kun waan danda'an fe'atanii deemu. Isa dadhaban immoo ibiddaan gubanii deemu. Gochi isaanii weerara lafaa waliin kan wal qabatudha. Hawaasni naannoo keenyaa balaa hedduu keessummeessaa jira jechuun yaada isaa ibse. Qabeenya kan jedhamu waan tokko bira darbaa hin jiran. Isa danda'anii hin fe'atu, isa dadhabanii hin gubu. Humni mootummaa naannoo keessan hin jiru. Mootummaan birmannaa isiniif godhe qaba jechuun gaaffii gaafatameef jiraataan kun deebii yoo kennu humni waraanaa kan mootummaa ni jira. Humnoonni finxaaleeyyii kun buufatuma mooraa waraana mootummaa kana irraa kiiloomeetira 7 irratti leenjii waliif kennu. Kun maaliif akka ta'e nuun galu jechuun dubbata. Jiraataan kun itti dabaluun saamichi kun yeroo raawwatu waraanni mootummaa bakka sana jiru birmannaa gochaa fi akka hin turre hime. Makalaaqaan kan inni jiru magaalaa Kiiramuu jira. Achi darbee Ibin magaalaa Qoqqofeerra amma ta'e hin jiran natti fakkaata yoon guutummaatti beekuu baadde achi darbee immoo agamsarra jiru. Makkalaaqaan jiru makkalaaqaa isaaniin hoogganamudha. Makkalaaqaa humna finxaalessa kanaan hoogganamudha. Makkalaaqaa kana keessaa humna guddaatu guyyaa guyyaadhaan faannoo kanatti dabalamaa oola. Makkalaaqaan Kiiramuurra taa'ee osoo jiru isaan kiiloomeetira 7 irratti leenjii kennaa oolu. Humni faannoo kun leenjii hidhannoo fudhataa oolu. Makkalaaqaan achi kiiloomeetira 7 irra taa'ee jiru jechuudha. Kiiloomeetira 5 hanga 7 kan hin taane irratti leenjii fudhatu, leenjii dhukaasaa fudhatu, leenjii waraanaa fudhataa oolanii achi uummata nagaa kanarratti kan isaan tarkaanfii fudhatan. Kanaaf waan horii saamuu waan akka barbaadan bilisaan socho'u namni isaanitti dubbatu hin jiru. Eegumsi waraanni mootummaa kun taasisu irra caalmaatti qaamota mootummaa fi bulchiinsaaf qofa akka ta'e dubbate. Warra jirra jedhanii hin jirre warra qaama mootummaa kaadiree bulchitoota ofiin jedhan sanaan eeguun ala wanti biraa waan isaan godhaa jiran jiru. Makkalaaqaan nu achirra jiru dhuguma raayyaa ittisa biyyaati amantaa jedhu hin qabnu jechuudha. Yeroo hedduu yeroo namoonni nagaan garee finxaaleeyyii kanaan ajjeefaman kan du'e shanidha jechuun dubbatu taateen kun abbaa kiyya irrattis ta'ee jira. Gama mootummaanis deebiin nuuf deebi'es kanuma kan wal fakkaatudha jedha namni abbaan isaa jalaa miidhame kun. Gaafa abbaan koo du'u abbaa koo gaafa faannoo ajjeese jedhanii mana yaalaatti baatanii bira darban itti kolfanii bira darbanii. Kana keessa jira Oromoon kana hubannoo qabaachuu qaba.
Yeroo hedduuf deebiin keenya isin shanee soortunuun jechuu qofa ta'e nuti waan isaan jedhan duukaa homayyuu hariiroo hin qabnu kan dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu qaama ollaadhaa dhufe jechuun dubbata. Namni abbaan isaa jalaa du'e kun dhumarratti weerarri kun akka dhaabbatuuf Oromoon nu cinaa dhaabbachuu qaba. Nama keenya hedduu dhabne qabeenyi dachee sana irra jiru homtuu hin jiru. Kan hafe lafa qofa lafti immoo kan Oromooti. Lafa dhaalamaa jirra nu bira dhaabbadhaa jechuun dhaamsa isaa dabarfata. Weeraramneerra already lafa qofaa ta'e namni keenya dhume inni kan jooraa ta'e amma lafa qofaa ta'e Oromoon lafa sana deeffachuu qaba falmuu qaba. Gamtaan Afrikaa guyyaa intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessaa idil addunyaa magaalaa Finfinneetti kabaje. Waarii Odidaa bal'ina oduu kanaa qindeessee jira. Gamtaan Afrikaa guyyaa intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessa idil addunyaa kabajaa jira. Gamtaan Afrikaa guyyaa intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessa idil addunyaa teessoo gamtaa Afrikaa kan taate dara Finfinneetti ulfeeffamaa jiraachuun ibsama. Gamtaan Afrikaa kun mata duree Afrikaanonni carraa hojii uumuun gumaachisoonni daldala bilisa Afrikaa qabaniif faayidaa argatan jedhu qabatee hojjechaa jiraachuutti ibsama. Gamtichi dhaadannoo biyya faranjii irraa hin hirkannu nuyyuu qabeenya qabna jechuun wal fakkaata qabatee deemaa kan jiru yoo ta'u qabeenya uummata Afrikaan qabdutti fayyadamnee biyyootteena rakkoo keessaa ni baafnaa jedhan. Akkasumallee hariiroo daldala biyyootii nam gurraacha jidduu jiru akka dagaaguuf hojjechuullee kora guddaa Finfinnee taa'aa kan irratti dubbatanii jiran. Koomishinii misooma dinagdee gamtaa Afrikaa, turizimiin daldala industirii fi albuuda ejensiin misooma gamtaa Afrikaa, manni marii daldala Afrikaa, dhaabbanni misoomaaf industirii mootummaa gamtoomanii fi waldaan intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaaf jiddugaleessa irra kooteen intarpiraayizoota Afrikaa fi qooda fudhattoonni biraatiin sagantaan kun ulfeeffamee jira. Guyyaan kun gumaachi intarpiraayizoonni maayikiroo xixiqqaa fi jiddugaleessa misooma heegeree fi dinagdee addunyaaf taasisaa kan itti yaadatamu ta'ullee irra korommiin kora guddaa dira Finfinneetti waliin ta'aa jiru kan irratti yaayuu beeksisan. Duuba akkuma armaan dura intarpiraayizoonni karoora dinagdee ajanda bara 2063tti qabatanii hojii hojjechaa jiran karoora kan fiixaan baasuuf haga danda'amutti hin dhidhiitannaa jechuun yaada isaanii furguggeessan. Afrikaatti ce'umsa caaseffamaa fi guddina hundaa galeessa fiduuf akkasumas dijitaala babal'isuuf gabbisuuf haala danda'amu irratti yaadonni himaammata marii paanelii kalaqaa irratti dhiyaatan akka adeemsifamaa jiru ifoomee jira. Bara baajataa 2014tti qarshiin biiliyoona 15 ol osoo hin sassaabamin argamee jedhame. Gabaasni waajjira Oodiitara Muummicha Federaalaa akka beeksisetti bara baajataa 2014tti dhaabbilee adda addaa keessatti qarshiin biiliyoona 15 ol osoo hin sassaabamin argamuu hime. Waajjirri Oodiitii kun akka beeksisetti kuufama yeroo isaa eegee walitti hin qabamne manneen hojii adda addaa 131 keessatti waliigalaan qarshii biiliyoona 15 fi miiliyoona 125 ol argamuu beeksise. Dhaabbileen maallaqni yeroon osoo hin sassaabamin keessatti hafe kunis Ministeera Fayyaa, Ministeera Naannoo Gammoojjii fi Misooma Naannichaa, Ministeera Bishaanii fi Jallisii, Komishinii Poolisii Federaalaa, Ministeera Aadaa fi Ispoortii, Komishinii Bulchiinsa Balaa Sodaa fi Ministeera Barnootaa akka ta'antu ibsame. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu keenya maddeen alaatii argannetti ceena. Hoogganaan humna addaa Sudaan ayyaana Iid al-Adhaa sababeeffachuun waraana dhaabuu labsan. Hoogganaan humna tarkaanfii saffisaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdaa Dagalo ayyaana Iid al-Adhaa sababeeffachuun dhukaasa sa'aatii 72 dhaabuu isaanii himan. Labsiin dhukaasa dhaabuu labsame kunis har'aa fi boroo jirra oola jedhame. Waraanni Sudaan garuu dhimma kana irratti hanga ammaatti yaada hin kennine. Waraana Sudaan keessatti deemaa jiru kana dhaabuuf yaalii Ameerikaa fi Saawudiin godhan hin milkoofne. Kaartuum dabalatee magaalota gurguddoo biyyattii keessatti lolli itti fufee jira. Ameerikaan dhaabbilee humnoota lamaan deeggaran irratti qoqqobbii kaa'uun ishee waraana Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru hammeessuu keessatti gahee qaba jedhamaa jira. Oduu keenya xumuraatiin immoo Pireezidaantiin Raashiyaa fincilli garee Wiignar sanbattan lamaan gaggeessee Raashiyaa keessatti dhiiga dhangalaasuuf kan kaayeffatedha jedhan. Sablee Alamuu bal'ina oduu kanaa qindeessitee jirti. Pireezidaantiin Raashiyaa fincilli gareen Waagner sanbatan lamaan darban gaggeesse Raashiyaa keessatti dhiiga dhangalaasuuf kan kaayeffatedha jedhan. Pireezidaantiin Puutiin fincila humna waraanaa isaanii irratti gaggeeffame irratti yeroo tokko qofa yaada balaaleffannaa kennan. Ergasii amma yeroo jalqabaaf as ba'anii namoota garee Waagner keessaa fincila kana qindeessan seeratti dhiyeessuuf dhaadatan. Puutiin hidhattoota Waagner kanneen hooggantummaa keessaa hin qabnee fi ajaja fudhachuu waraana dilee biyyattiitti dabalamaniin isin gootota biyyattiiti jedhan. Fincilli yeroo muraasaaf gaggeeffame adeemsa mootummaan garee Waagner to'achuuf itti jiru deebii
kan ta'udha jedhee ture dursaan humna waraanaa Wagner. Mootummaan Raashiyaa qaamni kamuu dhuunfaan gurmaa'ee fedhiidhaan waraana keessatti biyyattiif tajaajila kennuu yoo barbaade raayyaa ittisaa waliin waliigaltee mallatteessuu qaba jechuun baatii waxabajjii jalqabaa irratti labsee ture. Hoogganaan Wagner immoo fincilli kun dogongora qondaaltonni ministeera ittisa waraanaa Yuukireen irratti raawwatan mormuuf kan gaggeeffamedha jedhan. Miidiyaaleen Raashiyaa gabaasaa akka jiranitti ammoo qondaaltonni seeraan isa gaafachuuf dhimma isaa gadi fageenyaan qorachaa jiraachuu isaanii himani. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin ergaa gabaabaa uummata isaaniif dabarsaniin akka jedhanitti kanneen fincila qindeessuun gara Moskoo imalaa turan hundinuu sakatta'amuun seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Pirezidaantiin Puutiin namoonni fincila qindeessan kunneen Raashiyaa waldhabdee dhiiga dhangalaasuu keessatti kuffisuun ergama diinaa raawwachuu warra deemaniif warra biyya gananidha ergaa jedhu dabarsan. Fincila garee Wagner kaaseen booda yaadni pirezidaantii Puutiin kennan wal dhahaadha. Kanaanis qondaaltota biyyattii dabalatee namoota addunyaa hedduu biratti qeeqamaa jiru. Jalqaba garee fincila kaase kanaan gantuudha jechuun isaa booda immoo kanneen fincila kaasan ergaa of duuba deebi'anii booda hin himataman jedhan. Amma immoo hoogganaan Wagner yakka biyya ganuutiin himatamuuf qoratamaa akka jiru miidiyaan mootummaa Raashiyaa gabaase. Gareen Wagner fincila guyyuma tokkootiin jalqaba iddoo buufata waraana ijoo kibbaa Raashiyaatti argamtu magaalaa Rostov on-Don to'attee achirraa salphumatti gara Moskoo qajeeluun biyyattii guddoo raase. Pirezidaantiin Puutiin nama harkaan guddisanii fi michuu isaanii kan ta'e hoogganaa waraana Wagner battalumaan qabanii adabuu dadhabuu isaaniitti namoonni hedduun mufatan. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii oduu kan isinitti mi'aan Addisuu Muluutii qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Iddituun teessan warra baranaa kan bare hegeree dheebuu bara dheeraa taatee teegaa turtan baankii raammis akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii Finfinnee irraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara raammisitti, raammisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halaal nyaachaa halaaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii raammis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubaarak baankii raammis baankii teessan guddina keessan.